Arangee koonne fiitiroo wallaggaa koo ibiddaan gubachaa yaa asii koo fayyaan qaabaseetoo tokko walabummaa malee yeroo koo bilisummaa malee bulee bulee qoraan Oromoo kombadu Oromoo jaaddu arrallee saba koo jaaddu boorullee jechi koo gocha keenin qixxaatu womoo koo galatoo biimballee yeroo koo galatoo biimballee womoo koo galatoo biimballee yeroo koo galatoo biimballee karree koo galatoo biimballee yeroo koo galatoo biimballee mirga koo falmattee miikatiin baasu baaftee yaaddoo koo hundumaa qabsoodhaan xumurtee shakkii tokkoon qabu waan na sodaachisu harkoonni gabrummaatis qabsoon cabaa humtuu na naasu Booranaa googitaan hin himamtu yaa hojii koo akkasii fakkaa yaa walloo koo fakkiin hin kaayamtu yaa iloo koo akkasii fakkaa yaa jawaar koo hin aarinaan jettaame yaa jawaar koo maafaan naaru dhiisa Kala kopinari nanjachonke Gammachu ko onne ko bobesa Ya jawar ko inari nanjachonke Onne ko bobesa Silas ko bachoda Kilash fanni falmachoda ka Googitaan hin himamtu yaa hojii koo akkasii fakkaa yaa walloo koo fakkiin hin kaayamtu yaa iloo koo akkasii fakkaa yaa jawaar koo hin aarinaan jettaame yaa jawaar koo maafaan naaru dhiisa kala koo hin aarinaan jechoonke gammachuu koo onne koo bobeessa yaa jawaar koo hin aarinaan jechoonke Onne ko besa Silas ko bachoda Kilash fanni falmachoda ka Yoya ammas yoya ilmaan ayyaa bika jirtan malattuu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka onni irraa maddii sanaadha qabu. Warra sanii bari'eef akkam nu bultan nagaa nu bultanii warra sanii dhihillee ka akkam nu bultan nagaa nu bultanii sanin jenna. Yoya radachaane salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashabaal kafuune nooru qariibu anaa dhufu welcome to Shabba Media. Ewa qomatenya no ballis waan dubbanu min aksi baritenya leen ebisi tumura kenya la waqti tolchina rabbi khatimata yan wa warachun da kenya sagata tenya tararati ga wa ebete sena raile wan amma kaysa jorrille wan tekti demlutille ga nu ake ka qabanne sari di hanne jira hayu senati fi intara siyasa da obbo Nasir Khalil qabanne sari di hanne gara kaysa akati simatin beenu gara kenya namo yoya yannani aderon ana dofu qaribu ana dofu welcome to Shabba Media adero nagadu gafada obbo Nasir Khalil wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baga nagano idani asirtina firu kesani fi udogolatoma Hayya ganulle yeroo teessan aarsaa gootanii asirratti nu argamuudhaan waan beektanirraa waan gartanirraa argaa dhagayeetiidhaan nu arjoomuudhaaf asirra nu dhufu keessaniif ulfadhaa galatooma isanii jenna. Ilmaan ayyaa gaa sagantaa keenya kanarraa keessummaan keenya obbo Nasir Khalil akka nu waliin turtanillee kaasumaan nu isan afeerra. I think seenaa fi beekuuni lubbu olchitee jaani ati khuruppoodha na fakkaata ilmoon khuruppoodhaatii fi ilmoon qeereessaa waliin beektee seenaa wallaaluudhaan diina waliin taphatte khuruppeen
mana galtee haadhatti himtee eega seenaa dhageesse ammoo ganama waan waliin jaan isaan lachuutu waan waliin jaan gaan lafa kaayamte jechuudha. Obbo Naasir Khaliil jechuu dandeenya yeroo garii olmayni keenyaa fi wanni garii beektee diinaa fi firaddaa wallaaluudhaa tuni seenaa fi wallaaluu irraa ni taati jechuudha. Maaliif namni seenaa fi beeku akkuma kuruphee kaleessa ilmoo qeereessaa wajjin taphattee guyyaatti aan ammoo waan haatee si himte natti illee himte jettee dammeexee jalaa gorte sani wanni garii tan hojjannuu fi wanni garii ta arkaa jirru sabni kun of baraaruudhaafuu seenaa ifii beekuu qabaa yoo seenaa ifii hin beekne ammoo akkuma ilmoo kuruphee sanitti bineensesii nyaatu wajjin taphata jechuu dandeenya yeroo machi nu haanu. Hedduu dhugaadha kuni. Waan mamma sanatti fakkaata warri adiin kun waan jedhani. Those who do not learn from the past mistake are deemed to repeat, to fail. Wana jechaan ibsuu dhabuun kiyyani mala. Yaadni isaa immoo maal jechuudha namni dogoggora isaatii fi waan kalee keessa dabre irraa hin baranne deebi'ee dogoggora fakkaataa waan hin hojjenneef hin jiru waan akkasii kenna. Asaa akkasiiti. Namni yoo seenaa beekee waan gaarii hojjetillee beekaa. Yoo seenaa beekee bakka kaleessatti kufillee yaadataa. Yoo sana beeke immoo rakkoo fakkaataa keessa akka hin galle irraa of eeguu danda'a jechaadha. Dhugaadha kun. Talma cinatti warri nu duraa akka nuti arran dogoggorree fi waan nu dhiisanii dabran numa jirti jechuudha. Eberhaa beektii arra uummanni chaayinaadhaa yeroo Ameerikaa wajjin falmatu seenaa hoggaa 5,000 irra dhaabbataniiti jechuudha. Arra Yahudaa fi Israa'elii fi Iraanis hoggaa oolalan jarri lachuutu seenaa mataa ofirratti dhaabbateeti jechuudha. Arra konfliktiin addunyaa tana gubbaa jirtu ta seenaa lagatte waan jirtu natti fakkaatu jechuudha. Namni seenaa lagate diinaa hin qabu haa. Ebarra beekteen nama seenaa fi beekuutu firaa fi diinaa adda beekaa jechuudha. Kanaafuu akka nuti hin dogoggorre haa abbootiin teenya waan nu dhiiftee deemtee jira jechuudha. Legislation heera tumamee labsamee Oromoon itti dalagatte kan arrallee dhaabbatu jira jechuudha. Heera manaatiidha. Walirra deddeebinuuf waan biraatti himi jechuudha. Barka arraafillee furmaata nu taa'adha. Heerri kun heeruma addunyaa gubbattuu legislationni tokko eega takka seera ta'ee tumamee labsamee hojiirra oole yookaan gumii akkasaniitiin heerri san fooyyee malee yoo gumii walitti deebitee heera san kaafte malee heerri san qaa'ilaa guyyaa qiyaamaa numa taa'aa jechuudha. Heerri mana adiidhaa akka nun dogoggorre lafa nuu kaa'ee jiran fakkaata. Manni diinaa kami manni Oromoodhaa ifa gala. Gaa duuba salirraa illee haga tokko nuu tuqiiti. Beekaa seenaa beekuun qulfiidhaa eega jenne. Sibira gaa kitaabni hedduudhaa jechuun dhagee jechuudha. Obbo Naasir duuba beektee meeshaa manaa isaa odoo lakkaa'anii kitaaba irra guddaadhaan anjaan jechuudha. Wanni inni dhaloota dhufullee dhaachisuu ta'a waan gurguddoo sibira jira. Mee waan gurguddoo sibira jirurraa heera mana adiidhaa akkuma beektee riqichatti itti fayyadamee eessarraa kaanee arra eessa geenyee tanamee seenarraa if booda nu deebii waan sibira jirarraa ragoota nu tuttuqaa uummata keenya kanaaf waan nu ibsi. Manaati waan aaraan godhame waan murtii lolaati. Gadaa melbaa booda gadaa melbaa turabse naannoo 1522 toora kan gadaan isaa akka seenaan himutti lolaa jechuudha. Gadaan sun lolaa isa mudate. Eegasii gadaan odaa bultum loluma labsuuf fincila labsuuf dhaqee loluma qabu namni gadaa bulchiinsaaf wal jijjiira. Gadaa melbaa booda mana adii kana jechuudha. Inni akkasii mee amma wanni dheeraadha wanni keenya. Akkamitti bakka tana geenya kalee maal keessa dabarta waan jiru irratti xiyyeeffachuu gadhaa.
mani egalitarian democracy kaje asumaro mulagasi akka gaaritti ibse caalaa ibsuu hin danda'u sirna gadaa Oromoodha. Inni akkasitti ta'ee akkamumatti bakka tana geenye waan jiru irratti xiyyeeffachuu qaba. Akkamumatti as geenye qoosaadha. Qabsoon amma deemee federeeshinii amma jiru kanaa fi sila afaan Oromootiin ijoolleen baratuun kun namni afaan Oromoo dubbatu Oromiyaa rakkatti nama bulchu mana murtii dhaqee namni murtii haqaa haynillee jiraatu baatu akka deemu poolisii dhaqee simaa baloo malee namni rakkoo isaa akka himatu waan daanyaan isaan jiru gurra isaatiin akka dhaga'u kana hunda mana hakimaa ijaaruu waan adda addaa baajata baasee if tajaajiluu fi mirgoota ammaa jiran kana akkamitti Oromoon bakka tana ga'e. Maal irratti qabsaa'anii Oromoo qofaam saboonni biraa illeen saboonni Itoophiyaa keessa jiran qurfamuun akkamitti as ga'an amma maal keessa jirra garamitti deemaa jirra waan jiru kana historical background isaa ilaaluun gaarii natti fakkaata. Gaamme. Itti fufi. Hayyee rakkina qabu karaarra jirta itti nuuf fufe jechuudha. Eessarraa kaanee eessa geenye garam deemaa jirra. Amma mirgoota egalitarian democracy ijaamee sirna bulchiinsa Oromoodha addunyaan beeku ka biyya feetere irra yoo Google goote kitaabota meeqa baasuu dandeessu ka Oromoo miti warri addunyaan biraalleen akka gaariitti beektu gadaan dhugaa gadaan namni tokko yeroo takka malee hin filamne odoo namni waliin ajjeefne faarsee mambultii heeraa gartee taa'ee bulee gadoomee kabajaadhaan halangee walii kennee addaan deemu Afrikaa keessa waggoota 400-500 dabre kana keessattuu gadaan booda amma fooyya'e kuni waan ajaa'ibaati. Uummata akkatti jiru kana dhufanii lafa isaarraa fudhatanii kabajaa isaarraa fuudhanii afaan isaarraa fuudhanii balleessan. Afaan Oromoo kana akka by design education system biyyattii afaan Oromoo akka balleessu dhaqii nu qoradhu jedhanii nama tokko Faransaay ta'e. The Pioneers of Ethiopia kitaaba jedhamu ka Professor Baaruu Zawudee barreessan. Isa dubbisuun hin danda'ama. Nama erganii biyya alaatti baradhuuti Faransaaytu afaan namaa balleessee afaan tokko godhuutti milkaa'e. Deemee akka Faransaay isaa goona keessattuu maqaadhaanii akka afaan Oromoo itti balleessinu. Deemee nu qoradhu jedhe Haile Sillaasee fa'aa bara namni erga. Nama biraatiin bara. Akkas godhanii by design afaan Oromoo irratti duulan. Akkam akka godhan. Jeneraalota akkam akka godhan. Wataadara maal akka godhan. Nama immoo maqaa akkamitti akka jijjiiran. Nama mataskaana dhaqee Kiristinnaa ka'e maqaan kee maal ebaluu ebaluuti. Maqaa Kiristinnaan qabdu maqaa haadhaa fi abbaan baasaniif dhiisanii namni tokko mana barumsaa by design akkasitti afaan balleessaa turan aadaa balleessaa turan. Kanarratti qabsaa'e saboonni Oromoonis kanarratti qabsaa'e. Gaafa dhufanii Oromiyaa qabatanii kaayyoon isaan dhufaniin kunoo kana namni haa laalu namni haa argu. Isaan qabatanii dhufan kunoo kan kitaa nagastii fi kibra nagasti waan jedhan rabbiitu nu shuume warri jiru. Bakka takkatti jira kitaabni kun amma kitaa nagastii fi kibra nagasti. Heera gadaa kareefu dubbanne san heera gartee murtii haqaa kan namni tokko yeroo takka malee waggaa 8 yeroo takka bulchee eega fixate ittiin deebine heera sanirraa Oromoo baasanii gabra godhanii warri rabbi nu shuume kitaaba kana justificationii godhatanii dhufanii Oromoo balleessan jechuudha. Eega dhufan bakka 3 waan isaan hojjetaniin kaasuu fedha bakka 4 kanan ni ta'a. Arsii irratti waan hojjetanii nama harma muranii miila ciranii hin dhiifne waggaa 7
walii wallolanii miidhaa geesse san akka gadootti fudhatanii biyyarra nama baasan. Nama lafarraa guuratan. Population afaan Amaaraa dubbatu guddaa garasitti godaansisan. Waan lafti miidhagduu taateef. Lafti Arsii lafa bareedduudha namni ni beeka. Kabiraa fixaniiti nama achi dhaqisanii lafeeranii kaan baalabbaata godhanii Churchilleen Arsii keessaa horii argatteen biildiingiin Finfinneetti ijaarame kun horii Arsii keessaa argameeni. Gabbarsiisanii jechaadha. Namaa miti Churchillee gabbaran gaafa sana. Kabiraa kitaaba kana Raas Immiruutu barreessee kunoo kana. Jaarsorratti waan dalagame qofa argee namni kun Iyyaasuu fi Haile Sillaasee fi inni waliin mana tokko keessatti guddatan. Warri kitaaba kana barbaadinaan jettanii akkam barbaadee argatu nagootan hedduu galatoomaa. Ani waan Oromoon hayyoonni ijoolleen dargaggootaa bakka adda addaarraa barbaadi kitaaba kana kitaabni akkasii jira hunda naaf eeranii akkasitti ilaala jechuudha. Kitaaba kana keessa cubbuun jiru akkamitti akka nama qoraan kindii harka akkatti irra kaa'aniiti haada dhundhuma sadii kindii sadii nama dhundhuma qabu ol dheerinni dhundhuma sadii ta'uu qaba. Guddinni ammoo dhundhuma haada dhundhuma sadiitiin hidhamu ta'uu qaba. Qoraan namni cabsee mana namaa geessuu qabu obboleessa kiyya. Nama dhufee achitti safare san afaan Amaaraa dubbatu hunda nyaachisuun ta'u uummata saniiti. Lafa qotanirraa walakkaa isaanii safaruun ta'u uummata saniiti. Walakkaa ol. Miidhaa akkanaa kana keessa dabre Wallagga. Kitaabni kunoo kana. Akka kitaaba kanarratti dookumentiin ta'etti Kumsaa Morodaa Dajazmaach Gabre Egzaabeer jedhaniini maqaa jarri itti baase Kristina. Dhaqanii waraana hanga hin qabne nama lakkoofsisaa daangaa hin qabne irra qubsiisan. Waraana duraan dhaqe malee Gondareedha waraanni kun dhaqee yeroo sana achi qubate. Nama kana hunda qallabuutu barbaachisa inni qallabuu qaban. Gibira inni isaan gibira namarraa hin guuranne warra Kumsaa Morodaa kanaattu gibira warra Beenshaangul ka warqii baasus waan hunda isaantu godha. Waqeetii 500 waqeetii waan warqiin safara waan akkasii waqeetii 500 akka kafalutti murteessan Dajazmaach Kumsaa Morodaa. Barnamni kun Wallaggaan Qeellamii fi Leeqarraa kaasee haga Benishaangulitti lafa guddoodhaa qaba. Warri waraanni achi jiru suni haganumarraa fuudhuun sirrii miti itti dabaluu qabda jedhanii oduudhaan 1,000 kafale jee Minilik. Oduu namni itti odeesse. Amma kan oduu inni rakkataa jiru jechaadha. Booda fidaniitti namicha tokkotu jira. Tasammaa Naaduu nama jaan zamaana sanii warra Minilikitti Iyyaasuun yoon andu'e aangoo Iyyaasuun akka naa qabatu indaraasee ta'e Iyyaasuun haa guddisi itti naa guddisi jeeqa inni amaanaa itti dhaammate fira dhiyoo isaati. Abbaa Dajazmaach Kabbadee Tasammaa akaakayyuu Dr. Kabbadee Tasammaa jechuu kiyyaa. Allaki Dr. Kaasaa Kabbadee kama Washingtonitti du'e dhiyoo tanan turre. Akaakayyuu isaatti namni kun warra Abbaa Jifaarfaallee balleesse namicha kana. Duuba namni suni maal godhe waqeetii 13,000 akka falkafalu godha horii guddaatu as jira biyyituun badhaatuudha. Ilkeen arbaani jira kanarraa 13,000 irra kaa'aa jeen. Namni deemee ilkee arba ajjeesuutti kutee jecha. Namaa miti bineensa bosona Oromiyaallee balleesse jarri kun. Waan sibutti hojjetan waan najjotti dalagan
kitaabni kun detail godha. Waan biraatiin obboleessa kiyya warri Gondaree ka Wallagga dhaqee nagayaan achitti namni safaree fi taa'anii nyaatu jiranii mukkutii nyaatanii tumaalessaa itti dhufaa aanantu itti dhufaa dhadhaa itti dhufaa jedhanii dhaqanii jireenya akkasiin illee jiraachuu feene jettee Gojaameen wal guurtee dhayitee achi qubatte Wallagga bara Minilikees waggaa lama moo akkana nyaachisan nama san warra afaan Amaaraa dubbatu dhufaniituma tatta'anii nu nyaachisaa jedhan isaanis nutis afaan Amaaraa dubbanna kun warri kunuu taa'ee nyaatu jira. Ufumaa dhufanii godaanii dhufanii Wallagga keessa nu nyaachisaa. Kitaaba kana gubbaa waan jiru naasa'u jira. Nu nyaachise jazmacha kumsaa morodaatiin. In nyaachise. Minilikiin dhaga'ee bara akkatti Gojaam irraa namni godaanee Wallaggatti waggaa lama moo kana warri sun dhaqanii jara san nyaachisanii jennaan ohoo jarri kun hin qaba hin danda'ami nama 200 ergee warra kanallee nyaachisi jedhe. Maaliif seeraan ala namnummaan afaan Amaaraa dubbatu hundi ka duraan achi dhaqe malee dhaqee safaree nu nyaachisaa namaan ja'a jechuu dhiisatti danda'anii nyaachisan nama 200 ergeef kanallee nyaachisi jedhe. Akkasitti Iyyaasuun dhufee irraa kaasee waan sanii local government isaa taxation milli qofatti erguu qofa odoo hin taane locally akka biyyatti bulchan autonomy qabaatanii akka if jiraachisanii mootummaafis waa kennaa ififillee achitti akka governance local governance akka oolu akkas godhee furmaata san godhee fi Iyyaasuun bakka carcaritti dhufanii gaafa dhufanillee Asaffaa Duulaa namni jedhama email keessaan qaba. University of Wisconsin kaampaasii medicine jedhamu achirraa na ergan dhiyoo tana gaafadhee ka university sanarraa argadhee waa'ee carcar kana. Maqaan seenaa sanii Asaffaa Duulaa nama jaanii barreessarraa miti bara 1968 barreesse. Amma Michigan State University fi Wisconsin University ti argama barreeffamni suni. The Land Tenure in Jarjar Province taayitila mata duree jiru jira akkasitti. Waan cubbuu dalagame hunda anama keessa deemee waan kitaaba kana keessa jiru hunda osoo hin barbaadu. Xiqqeenyi dhufe, saamichi dhufe, afaan balleessuun, amantii nama balleessuun, biyya balleessuun nu dhaqqabe xiqqeenyi nu dhaqqabe kuni akka faaruu ta'e namni kana hojjeteef siidaan dhaabamaa jira amanta siidaan dhaabamee jira. This way we are now. Namni kan hunda hojjete namni afaan Oromoo kanan dhaqii katti naa balleessan deemii qoradhuu naa fudha afaan kanan balleessaa jee namni heera baase. By design duuba qabsaa'ota kufanii fi rabbiif galanni haa ga'u. Qabsoon dheeraan godhamee sabab sablammoonni bakka amma jiran kana geenye federeeshina sabdaneessaa kana arganne jechuudha. Federeeshinni kun rakkoo kana hambisuuf dhufe afaan by design by state policy akka badu irratti murtaa'e kana bakkatti deebisuuf dhufe federeeshinni kun qabeenya saamame sanitti namni akka abbaa ta'u deebisuuf dhufe. Ifin uf bulchiinsa dhabame simaa baloodhaan uummata nama gartee mana murtii dhaqee wajjira poolisii dhaqee afaan hin dhageenyen naman beeyinirraa murtii turjumaanan dhaggeeffatu sanirraa san hambisuuf dhufe federeeshinni kun. Federeeshinni sabdaneessaa kuni perfektillee ta'uu baatu namnilleen itti fayyadamee uummata fayyadullee baatu haga ammaatitti mirgoonni argaman kareefu tarreessine kakka afaan ifiitiin ijoolleen barachuu kakka namni ufuma lookaalii naannoo isaatti uf bulchuu ka akka ijoolleen wajjira poolisii mana murtii dhaqanii ifiitti tajaajilamu wanni kun hundinuu ka argame qabsoo kanaani. Amma dura kana namni beekuudha qaba. As keessaa baanee amma federeeshinni kun badee furmaanni gara gartee taqalaa gizaatii kaleessaa sanii waan kalee Oromoon keessa waa harka ol qabdan san dubbachuu feetaa
بكتنا ودونا بران كنين بكتنا كان عردي بتور بعده سرّا خانه خنجو أتي يرو غريب كدو سلا يرو تكابان نگاري چوي أما وني أفران أتخيز سني فيفو سلبنا كم كيس بانين تارسي تفدن دي سي gama bete gama harge rufne kasi gama tulama darani tawallaga darani tajimma khaysaun banu echuki haye sankira sanitu gara federation anu fideda wan sirnichi beite sabafi sablami khalamidef midatu gato moromo qofa miti bekada kambata wani matu qaba sidamni wani matu qaba hadiya nakasi yo I don't know yo beite ga war amara finju tate male tigrenis namu hasadarka wadamnu male injustice amma chubbo namu wan hiddu khaysumachise kaysabe amma federation khun ega dufe basine federala khun ega dufe falmi jabdun amma deema jirtu khaysaa'u 91 rajal qabani warri khotte duudaadha warri isaan jechaa turan bazar ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝም ለግጭቶች ሁሉ መንስኤ ነው ጃኔ ጋ ወላ ለኻላ deema ture khaysaa'u amata jahan amma torban kana narrative kun masara khaysaa'u seene chuy خسندرا أدى خسندرا بيتي حاجبون جراتو ميدم نجراتو مالي فيدريشني بيتي ايديولوجي سرنيشاتي ديمي هوغا ديدمي تربان ولله هدونا الرقا قيفة أما مو ولله خليفو ناريتيفة تيتو غرا بوليسيتو چاهاجرا چوخي مسارتو سيني سيمبوليزم نسا هندينو بيتي ترا دراتي فوغا دباف شنطنبودا أبي أحمد اللي قام ميلك راديكه مسارا وجاره في بيته خفدرة تاوسا اللي قام راديكه خالص مليون ميكان توچه مسارا تو گرچه چوخي تايل سلا سيداتيس سو أرى ناريتيف نيساني أباس نيچا هناو ركوغنيشني خندمه في أورفمني خندمه في تو ناشنال بيته پالسي وايت هاوسي بيتي خيسا دابتا چوخي so akalla yottilalun qabnu dada wani wajir olu da dabef ga ittuma jirani be kana ittuma jirani arra khitab bete mallaton odada bete faji biro barnota rakhejir mallaton bete logo ofita policy orobe rakhate jirti arra bete gabate makhina rakhate jirti oron so suta tijde ma jirani yachuki amaga warri khotte duudaadha narrative nisaanii federation kanaatu lola amma deemaa jiru kana hunda kaasee oromiyaa keessa lola deemaa jiru naannoo amaaraa keessa ka deemaa jiru kanuufi tigraay beeytee mootummaa federaalaatiif tigraay jidduu ka'ee guutumattuu kabiyyattii jeeqaa jiru sirna wayyaaneen beeytee nurratti ijaartee taak lammaffaa خون وان هو قادي دمي تربى في جاترني أما اللي جاجرن ودي أما الدغودا بهراوي مككر كوميشن جاني دابن جرن أما قا بيته كوميشني مري بيوليسا كوني نما خما في الإبسدي هاتو خما تراها خما في الإبسدي أول مسيسف كيسا كابا أورمياس دبيسي naannoo amaaraa deeme karaa dabuubis deeme cuunfee dhiyootana waggaa galma manalemitti walni isaan haason keessa Itoophiyaan maajoritii walumaa galatu gaafiin isiitu sirni kun nurraa jijjiiramuu qaba jetti jechuu jiran jechuudha. So ololarraa naaratiivarraa gara poolisiitti umma dubbiin caa jirti amma meegaa odoo kanatti dhufne akka nama seenaa beekutti akka nama beektees sirna san keessatti illee jiraattee beekutti dhugatti rakkoon arra beektee oromiyaa keessatti mootummaa tanaaf oromoo mootummaa uummata oromoo rakkoon oromiyaa keessa irra deemaa jirtu tun lolli naannoo amaaraa deemaa jiru lola dhugatti Oromon federalizummaa jibbitee Somaaleen jibbitee Afar jibbitee namni hundinuu sirni kunurraa hawuu qaba ja'aniiti dhugatti akka isaan jaasanitti wal dhabaaf lola irraa kanaaf umsatee moo dhugumattuu beektee sirnarra jiruutu
بيتي بكخلي ديبو سريتو أما بكخلي ديبو دافيالي قولو سريتو كونفليكتي خاص مالف غا مال والله لنس بيكمو قبدي تشويش يو فيدريشنا ونرو تشيتانيس والفدان ديسي مو فيدريشنا بيتي فيدريشنا راغرا يونيتريتي ديمنا ورجو خلاتو بيتي في أمة ديدو والله لاجرا مي كونفليكتو بيتي سكيساو أكمي كيسا تشويو بناصر وجاجا موتور با إيجو يانين بودم موتمان توكو وجا هم خنا كيستي نجا بوسوني دندا لبون نما كنتوني ودن دندا نمني وجا شامبولشان كارمين توكو إتوبيا كيستي دكتور أبي خنا درو سندرو قال ما قبل namni waggaa torba keessatti wanni biraa hafu ajjeechaa lubbuu namaa dhaabuu hin dandeenye maa godhuu hin dandeenye. Asiin dura koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa kan mootummaa akka rifeensa wiigii ijoolleen waraanaa uffattu waraanni bilisummaa Oromoo uffattu uwwisanii nuti abbaa wajjanii maqaa saniin akka nama ajjeesaa turan koomishina kanaatu ibsa baase. Maal jechuudha abaa'oon nama fixeen kun uummata kanan deeggaru dhumaatii saniin jibbee namni abaa'oo akka deeggaruu dhiisu waraana bilisummaa Oromoo. Itni konfliktii kana stook godhuudhaan nama walitti buusuudhaan federeeshina kanaatu sababni federeeshina justifikeeshinii cook godhuudha. Sababii federeeshinni gaarii miti kunoo hin argitanii. Kanaaf namni wal fixa. Amarri Oromoo ajjeesuu irraa dantaan qabu akka uummataatti. Oromoon Amaaraa ajjeesuu irraa dantaan qabu akka uummataatti. Warra jaarame Oromoo siyaasaatti waan kana warra hojjetan malee. Somaalee fi Oromoon waan godhan hin qaban. Wayyaaniif gaafa Oromoo fi Somaalee wal fixa wayyaana akkas gooti. Ammas nama walitti bu'aa wanni wal fixu kana namni akkana godhuun nama siyaasaatti jechaadha. Justification hin jirre kuu godhanii akka namni kushiinaa keessatti nyaata bilcheessee akkasitti tolchanii kuu godhanii as baasanii uummatatti kennan akka uummanni dhumaatii tona rakkinaa miti warra siyaasaatii miti by design mootummaan kanan goone numaatu gartee gosummaa wal fixu jira haanu raafu akka namni juwwifatee. That's what they're doing. Amma federeeshiniin kuni kabiraatti qabxii biraatti yoon dabre akka na ayyamtu yoon ayyamte hin beeku. Federeeshina kana warri maal jechaa ture warri Gimboot 7 kaayyoon isaanii vision isaanii political statement isaanii maali Gimboot 7 federation እንፈልጋለን እኛ የምንፈልገው ግን ዘርና ቋንቋን መሰረት ያደረገ መሆን የለበትም። ያኔ ማንፌስቶ ጀራትኩ أما خلتي تدي وجه واني خراسي توجه قبط ما قدونو أبان نارتيف خناتو إساني مساراسي ني في خناتين دفا أما جوابنا واني لفنو خيسي بيتي فيدريشن خلاتو أولي دي ما جرالا بيتي فيدريشن خلا مقاط رئيس ودافي لولا خلا هندا وجيسا جرانيدا وري بيتي أباس وري سنتشخان درون وري سنتشخان أباتي تي يأتشنو ديبي سوداف بكخالي سنتشنو ديبي سودافي ورني خل هندينو تو جرالا أما غارا كوميشنا تي سي ديبي كوميشن كجوتي because أباتي غوني دبرما كوميشن كجوتي سرو أما بيتي لما خنا فورني ورانا خنا نيجوش nuti waan birarratti bizi waan birarra haasawaa jirra bikka abiyyiin hin jirretti inni keessa alatti hafe manem adarash baananitti galma berkumee sanitti waliin dhufanii ajandaan beetee geographical federation kaju gara waraanaatiin dhufee jechuudha waraanaatu proposala san galfate qabxii kana beete abbaatti ta'e kan kannate amma gaa
mee odoo gara qabxii kaanitti hin dhufne hayyee rakkoon beeytee arra biyyattii tana keessa deemu jiru rakkoo beeytee dimokiraasii dhabuudhaati. Nama filataniin buluu dhabuudhaati. Rakkoo korrapshinaati. Rakkoo beeytee ummataatu warra bulchiisaa wajjin warra bultumaa wajjin wal lolaa jira malee rakkoon federeeshinaa mitiitti eega lafa kaayyanne. Amma mee gaafii beeytee takkatanis gaafachuu barbaadu keessaa tokko odoo even namni naturally amata 32 boo'u jiru federeeshinii kanarraa warra more or less warra Amaara fi Injuu jechuudha. Hayyee yoo sanii alaa ummanni Tigraay meegaa tokko fudhanne ummanni Tigraay yeroo ammaa tana keessatti federeeshina kanarraa beetee federeeshina kana aarsaa jiru irrattu kafalu jira federeeshina kana dura dhaabbataa jenne ummanni Tigraay Itoophiyaa keessaa ba'uutu irra laafaaf federeeshina kana dhabuurra bakka kalee deemuurra akka iltarratti boqqootu irra laafaaf kililii tana beeku qabu ummanni Anfar arra beetee kilili Anfarirraa bahanii ya beetee ya Walloo ክፍለ ሀገር amma ya ሰሜን ኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር ta'uudhaaf qophiidha. I don't think so. Ummanni Harariidha beetee arra ifkannanii Misraaq Itoophiyaa ta'uudhaaf qophiidha. No, ummanni Somaaleedha beetee kililii fi kana aarsaa godhanii Misraaq Itoophiyaa ta'uudhaaf qophiidha. No, Sidaamaan beetee amma kunoo amata 3 amata 4 eega kililii ta'ani waan aarsaadhaan fidan kana dabarsanii Dabuub Itoophiyaa kaleessa dura dhaabbatasanii deemuudhaaf qophiidha. Warri beetee kafaadha, warri Walaayitaadha, warri beetega Central Ethiopia fi Dabub Mirab jaanin kuni warra amat tokko fi cinaan guutin kuni baajata tokko qofa malee kaan nyaatin beete isaanoo walitti cafallaqamanii deemanii Dabub Ethiopia ta'uudhaaf qophiidha. So Ethiopia keessa saba kamii jechuun gaafii tana gaafate beetee federeeshinii hunnaan taane Dabubii fi Misraaqii fi Sameenii fi Miraabii fi Seentiraalitti bullaa hajuu huni yoo gaafii uummata Oromoon tahin yoo gaafii sabaa fi sablammii beetee amma lakkaawee kanan tahin gaafiin kiyya tokko gaafin tu kililiin arra jirtu tokkolleen tabeeytee waan arra harkaa qabdu tana gadhiisuu feetu ni jirti taakka. Lammaffaa namni akkanattu beeytii saree jan kuulanii sanii namni akkanatti jan kuulu jiran kun ammoo beeytee warra Amaara fi Injuu odoo beeytee Amaaruma kanaa'uu Misraaqii fi Sameenii fi Dabuubii fi Maakalaawii jaani'u faannoon lolanii dhiifti adeero. Edu qabxii gaarii kaaftee gamme laal dubbina kana. Dr. Abiy, the Commander-in-Chief of the Ethiopian National Defense Force. Ajajaa waraana Itoophiyaa Dr. Abiy. Waraana keessatti akka nama biraatii miti godhi waan jetteen goota waan siin jaan hin godhi waan siin jaan hin gootu. Akka nama biraatii miti waraanni ajajaan hojjetta malee wanni yaada keeti deemsee ibsatu tokkolleen hin jiru. Waraanni ajajamna waan ajajame san godhu. Watakkallee gaafachuu hin danda'u. Kanaaf waraanni tooppii waraana Itoophiyaa Chief of Staff Biraanuu Julaanii jira. Sanii ol Dr. Abiy jira jechuudha. Dr. Abiy useetuma Prime Minister Amiti is the Commander-in-Chief. Ajajaa waliigala waraana Itoophiyaa. So namni federeeshina na deebisaa je'ee federeeshina kana diigaadhaa federeeshina ethnic fi afaanii fi saboota irratti hundaa federeeshina sabdeebisaa kun hin barbaachisu kabiraa naa fidaa je'ee namni dokumentii sanatti geesse Dr. Abiy. Waraanaa miti. Yoo harki qabee waraqaa geesse yoo jara ta'es kun fedhinnaa Dr. Abiy sani karaa waraanaatiin karaa paarlaamaatiin karaa paartii bilchiginnaatiin karaa adda addaatiin godhuu hin danda'a. Filannoo isaa ta'ee karaa waraana inni ajajuutiin waraqaan sun akka achi dhaqu taasifama.
namni asiin dura irra deebinee ilaalla gartee waan kana jechaa tures Biraanuu Naggaa jirti. Amartii gaafa Biraanuu Naggaatiin walitti hidhatan maareejiin isaanii fuunii fi cidha siyaasaa isaanii gaafa godhatanii amartii walitti kaayyatan irbuun isaanii kana. So akkasitti wanni kun naman ajaa'ibu Dr. Abiyyee waliigaltee Dr. Biraanuu faa waliin qaban irraa bilchiginnaan roodmaappiin qabdu kaayyoo wayituu gararraa kaatee bakka itti deemtu sin beeytu nuutu barreessee kennee Bandaargaachoo Tsiggee jiru waan jechaa ture yaadachuu wajjin waggaa dheeraadhaaf federeeshin nyan qabalallee ግን ዘርና ቋንቋን መሰረት ያደረገ መሆን የለበትም ጀቻ ቱረኒ it's the same ወንድ ብራን ጅሩ ቃል ኪዳኒ ኢሳኒ ሐመርቲን ፉዳ ፌሩማ ጋፈ ግንቦት ሰበኒ ወሊገለን ኢሳ ወልቲ ካየተን ከነፊዱዳ so manifesto ግንቦት ሰበኒ ካመታ ያጅሩ ኩኒ ኮዩራ ወላ ጅሩ ኩን ወተከውን ብራን ጅሩ ኩን ወኒ ሃራን በከተከለ ዱፈን ጅሩ ኩን just manifesto Biraanuu Naggaatu jirra olaa jira. That's why he's there. Abiyyi deeggaree wanna achi keessa taa'uuf. So kana namni beekuudha qaba. Wara namni kana naa godhaa jee waraana waraqaa qabsiisee koomishiinatti ergee Dr. Abiyyi. Walumaa galatti kana namni beekuudha qaba. Gabaabatti kana maan si deebisan. أصلا ما خين يعرفوا كيف أنا أتاتو يشوفي بكتر ردي بوداف ونقول فيك بتاعتي خافته لما بيتي لما سرناتي تيمتي لما سياساتو وراني خيسان سينو لان ديبيا لما كونستيتيوشناتي بيتي لما سرناتي بيتي لما بيتي سياساتو بالف بيتي والغافي أرداتا كانتاني وراني غافي أرداتا كاخاسون دندو heeraatu sadooka jechuudha. Soga sirni tokko hanaa diigamu kabiraa bakka naabuu jechuun gaafii wara makalaakaatu dhiyeessee jechuun tokkoffaa asittuu seerri beetee seerri fifuu cabe maaliif waraanni kallattiidhaanu mafanqila mangisna xaqaa godhee jechuudha barne dhimma siyaasaa saruu ta'irraa jabduudha ta'irraa hamtuu keessa seenedha takka lammaffaa eegagaa waraanni ajaja malee kan dubbanne taate waraanni afaan abiyyiin dubbatee kajannu taane warama abiyyiin beete ga paartii isaanii qaba paarlamaanii qaba wanne achi keessa dabarsuu dadhabee fi yoo achi keessaan dhufe beete akka waraanaa kanatti beete ni saaxilamaa sodaateeti jechuudha bargaamaga waraanatti kannesan isaa oga establish kone maaliif karaa beete natural ta'e akka paartiitti wanni tu dhimma siyaasaati gara paartii isaatiin deemee gara beete ministerial cabinet deemee gara paarlamaatiin dhufe maaliif gara sin kanan goonee oga jenne waan kana beete dheeysuu barbaadeetii hatta kan gabara ni sirba harbaan dhoofadhaa suma fakkaatu jechuudha. Just to avoid scrutiny. Waraanni singaafatu waan godhe ati jettee inni godha. Karaan biraa scrutiny qaba namni gaafii sitti kaasa. Gaafii si gaafata namni. Tokkoffaa waraanni humna. Ulee ati namaan sodaachifu. So dubbiin tun taphaa miti kunoo waraanatu kana ja'a. Biyyattiin nagaan argatu bakka hunda waraanatu jira. Waraana kana hambisuuf waraanatu kana ja'a. Waraana kana mootummaatu stoo godhama. Ittiin konfliktii Itoophiyaa keessa jiru kana. So walumaa galatti nama waanuma reefu dura jeen deebi'an. Ubee federeeshinni isaan amma barbaadan kuni dhaqlaa gizaatiidha. Irbuudha. Qaal kidaanii Gimboot Sabaatii fi Dr. Abiyyiiti. Ubee cidhaa fuudhaa fi heeruma siyaasaa Dr. Abiyyii fi Gimboot Sabaat idduu ture. Mallattoon federeeshina kanaa ubeedha. Amartii cidhaa fuudhaa fi heeruma Dr. Gimboot Sabaatii fi Dr. Abiyyi manifesto jaraati ka hojiirra oolchaa jiru. Waraqaa waraanatti kennanii abbaa fedhatti kennanii
bakka fedhan geessanii bakka wanni biraan jirtu. Wanti nurratti apply ta'aa jiru, wanni nurratti jiraa oolaa jiru, waan qeerroon gaafatee miti, waan Oromoon du'ee fi miti, waan Oromoo amantii Oromoon kalee itti kennee bakka tana isaan dhufanii fi miti. Gananii dhiiga qeerroo san balleessanii waan tana qabatanii qaal kidaanii Gimboota sabaatti fi dhiiga Oromoorra, dhiiga qabsoo Oromoorra, irbuu kaleessa itti Oromoon itti kenne irra qaal kidaanii Gimboota sabaa san irra caalchifatanii waanuma san hojiitti hiikuudhaa fi waraqaa waraana qabsanii geessanii kana Oromoon beekuudha qaba. Federeeshinni kun ka amma isaan gaafataa jiran kun ka Gimboota saban, ka Biraanuu Naggaati, ka Dr. Abiyyi fi Gimboota sabaatti idduutti ta'e waliigaltee isaaniiti. Oromoon laalu wanni kun sabaaf sablammoota laalu namni gaafatan jiru. Kuni mallattoon kana gubbaa jiru fuudhaa fi heeruma siyaasaa qaal kidaanii Gimboota sabaatti fi Dr. Abiyyi idduu ture paartii bilchiginnaa sanis waan tokko nama waan ilaalu jiru. Paarlaamaa jee abbuun feeteeru jee komishiina jee maqaa biraatillee yaamiyyoo barbaade. Waan tokko wanni biraan jiru. Irbuu qaal kidaanii Dr. Abiyyi fi Gimboota sabanis waanuma isaan idduu jiru waan sabni gaafatee miti. Oromoon sabaaf sablammoo tokko namni gaafatee jiru wanni kun. Federeeshinni kun ka Gimboota sabaatti ka Dr. Abiyyi fi Dr. Biraanuu Naggaati gabaabumatti. Saadachaa sagalee dhagamti. Aye me gara meete me loojikatti saadachaa me beete wala bataane federeeshinii amma lafa jiru kanallee hanqinuma isaa wajjin akkasii qabanne federeeshina beete Biraanuu Naggaadhaatii fi Abiyyi Ahmad kanallee achi keenye hamtuutu gaa beete irra practically jennee holaallu taane tokkoffaa gaafa population Itoophiyaadhaa toora nama miliyoon 25 Itoophiyaan xaqlaa gizaatii 14 qabdi. Gaafa dargillee population Itoophiyaa miliyoon 30 kana gaafa himanillee xaqlaa gizaatii 14 qabdi. Gaafa miliyoon 50 illee atis kilili 9 qabdi more or less. Amma gaa miliyoon 130 irra jira jechuudha. Loojikaan beetee abbaan malkaadhaa gaafa ilmoo takka qabu hulaa beetee mana hulaa lamaa kireeffatee mana hulaa sadii qaba gaafa ilmaan 30 qabu ammoo hulaan takkaa'uu nageessi yoo jee gama beetee hanqam takka inconvenience maatuu isarrattu hagam takka rakkoo fidaa jechuudha. Loojikni lakkuma abbaan makkaa ilmaan heddummeeffatu ka bal'ifachuu qabda malee lakkuma ilmaan heddummeeffatteen beetee indagamu aye no focha ilmaan ayyaa itti dachana gabaabinaan wanni haasawaa jiru qulfiin takka tala beetee amma lafa kaayannee abbaan malkallee ibsan nutullee ibsaa jiru gaafiin beetee sirni federaalaa kuni perfektii jechaan jiru. Sirni federaalaa kuni wayyaaneedhaatu qabeellaa godhee jechuudha. Malee federalizimiin kan Ameerikaan, Awurooppaan, addunyaan kun itti bulaa jirtu jechuudha. Keessaa biyya daayivarsiitii qabdu takka beetee Itoophiyaatiif sirni federalizimmaadhaa waan sanirra wayyaanaan uuman qabne jechuudha. Hayyee abbaan malkaadhaas deebi'anii jiranii duba maashaallah namni lakkuma ilmaan heddummeeffatuun bal'ifachaa deema malee dhiphifatu. Gaafa miliyoon 25 beetee beedruumii 14 qabdi Itoophiyaani arra gaafa miliyoon 135 deebifannaan ifiifuu aqlii namaatiif loojikaanuu maatimaatikilii korrektii jechuu dandeenya. Loojikummaan itti dhiphiftuu maali jechuudha. Nama miliyoon 130 afaan 80 meeqa dubbatu kana irmaatu bal'ifteetu diversity address godhuudhaaf bal'isuudhaatu irra haqa malee Keeniyaan wetee walakkaa population keenyaan geenye county 49 qabdi jechuudha. Arra Nigeria 116 ol qabdi. Hindiin beeytee 252 ol qabdi.
bar wanni beekuu qabnu wanni sirna federaalizummaa barbaannuu fi garaagarummaa afaanii aadaa fi seenaa fadhii hedduudhaan jira jechuudha. Fadhii tana keessummachiisuudhaaf karaan gabaabaan jiru namuu beekee gulantaa ofirratti abbaa ta'uudha. Kanaafuu loojikni gaafa Itoophiyaan nama miiliyoon 25 mana hirribaa 14 qabaatte arra immoo hoggaa miiliyoon 130 beekee manni shanuuni gahaan kuni adeeroo loojika akkamii jechuun barbaadeeti bal'ifachuudha moo silaa dhiphisu kanaatu irra loojika. Wanni ati jette hedduu gaariidha. Dura maalumaaf wanni yaa'iin tun kaate gaaffii kana kaasuun barbaachisaa. Maalumaaf dubbiin federeeshinaa tun kaate dur gaafuma kaatu jarri kun ammaa miti as zamana dheeraa lallabaa turan. Political manifesto isaanii ta'u. Maaliif waan kana barbaade jira? It's this opportunity that bullets are here. May one kind of breakdown is going halam. Garagarumma siyaasan Itoophiyaa lamummaa agarra. Xaqlaa Gizaati fi Federeeshin. Xaqlaa Gizaati jechuun xaqlilooma Gizaati jechuun walumaa galatti. Walitti qabanii jechuudha. Aadaa tokko afaan tokko maal jalatti jechuudha. Kuni warra afaan san dubbatu ijoolleen isaanii hoggaa barattee bakka feete deemtee hojii akka argattu isaan gargaara. Afaan keessaaniiti. Nama biraa hundarra opportunity ilmaan isaaniitiin qaba. Tokko lammata aadaa fi afaan isaanii promote ta'a. Iddugala siyaasaa biyyattii keessatti bakki isaan qabamu guddaa ta'a jechuudha. Akkuma kaleessaa deemtee Itoophiyaan aadaa fi afaan isaaniitiin biyyattiin akka ibsamtu barbaadan. That's what they're fighting for. Sun maal jedhama Xaqlaa Gizaati jedhama jechuudha. Kaamma jiru kun ammoo Federeeshina Sabdaneessaati. Multinational Federation. Afaan itti dhalatteen ijoolleen elementary barachuu danda'uun is basic right addunyaa kana gubbatti afaan beekuun. Mirga ati kadhattee argattuu miti. Santu taa'aa jira. Aadaa keessaan dhufa, afaan kana keessaan, seenaa keessaan dhufa, aartii keessaan dhufa, hawaasummaa keessaan jira jechuudha. Kana hunda afaan Amaaraatu fudhata. Xaqlaa Gizaatiitti gaafa deebite. Dhiibbaa guddaa qabaa jechuudha. Ixxummaa sabootaa ni balleessa. Jarri opportunity employment opportunity qabanii employment marketing isaaniif bana bakka deeman maratti aadaan seenaan hawaasummaa wanni marti keessaa fi alatti Itoophiyaan duratti nu akka itti beekamtus projected itself you know American speaking Ortho Abyssinian Empire when state akkasitti alatti illee namni beekaa ture. They want yawning for a return to that. Sanitti amammootaa jiran achitti deemuudhaaf. Dr. Abiy waliigalteen inni gimboot sabaatti wajjin godhe Itoophiyaa gara Xaqlaa Gizaatiitti deebisuudha. Full stop. Asirraa ka'a dubbiin. Garaagarummaa yaada hedduu jiru. Booda gaafa afaan Oromoon waggaa 30 wayyaanee fi mootummaa bilchiginnaa hedduu dabre kana takka hiree argatee ikonomii isaan guddifanne. Takka hiree argatee ijaaruutti hin deebine akkuma isaanuu jaan namaaf ergamaa turre jaan isaanuu ergamtuudha. Takka hiree kanatti hin fayyadamne yoo Oromoon ikonomikaalii bakka isaatti deebi'ee nama wal qixxaate. Number 2 afaan Oromoo afaan Itoophiyaa ta'ee haga dhaloonni tokko iskuula seenee fixee yuunivarsiitii ga'u turuu qabdi Itoophiyaan. Afaan Oromoo afaan biyyaa ta'ee ilmi dhalate tokko high school fixee yuunivarsiitii haga ga'u federeeshina kanaan turuu qabdi. Yoo jijjiirruun ni feesisamu hin feesisamu jedhamu tokkoffaa afaan biyyaa ta'ee
afaan biyyaa eegatee guutuu biyyaa keessatti baratame ilmi dabtara fudhatee gaafa awaajiin afaan oromoo afaan biyya guutuu haa ta'u jaame san ilmi dabtara qabatee iskoola seene primary fixee high school fixee university seene speaking afaan oromoo speaker bal'atanii jechuudha. Dan achi booda waan federation kana ethnic federation oromoon dubbadde malee sabaaf sablammoon illee akkanuma beekanu. Saniin booda waa'ee qixxummaa yoo barbaachise haasa'uu hin dandeessan. Amma oromoo akka tokko godhu deeman akka biyyatti. Doktor Nagaasoo doktora pirezidaantii godhanii Mallas Zeenaawi piraayim ministeera godhanii nutti as dhufan. Uummanni Mangistuu Hayilamaariyaam beeka pirezidaantii. Oromoon pirezidaantii ta'e maal barbaadarree? Real poweriin ammoo doktor Nagaasoo harkaa miti. Mallas Zeenaawi piraayim ministeera. Namni ጠቅላይ ሚኒስትር ፍቅረስላሴ ወግደረስ መንግስቱ jala ta'uudha beekanii pirezidaantiin biyya bulchu ammoo Mangistuu Hayilamaariyaam ta'uu beekanii so pirezidaantiin Mangistuu turame hay Nagaasoon doktor Nagaasoon pirezidaantiin nu ta'eega maal barbaadaree namni akkasitti Oromoo shawwadan amma afaan Oromoodha afaan biyyaa isinii ta'e waa takka asiin booda homaa jiranii shallalaa jedhanii sirbisiisanii Oromoo harka dho'isiisuudha deeman. Sababni itti federeeshina kana fidanii Oromoon akka isaan fudhatu godhuu deeman afaan Oromoo afaan Itoophiyaa godhuudha. Afaan guutuu biyyaa godhuudha. Haga Oromoon kanaaf sirbu isaan fudhanii xaqlaa gizaatitti biyyattii deebisanii jechaadha. Duuba kana balaan isaa maali? Immediately afaan Oromoo irra labsitee arruma federeeshina kana yoo balleessite sidaamni afaan Oromoon dubbatu yoo haga tokko taate malee. Okay, federeeshina kana ka sabaan feenu ka afaaniin feenu jaan Oromiyaa irraa lafa haga tokko muri Sidaama irraa lafa haga tokko muri walitti provinsii tokko godhe. Dirqama afaan Amaaraa dubbatu qabda. Afaan Oromoo kalee ganama awaajame saniin dubbachuu hin dandeessu. Waajjirri jiraatu qaba. Bulchiinsi jiraachuu qaba. Bulchiinsa kana afaan Amaaraatti nu deebita jechuudha. Afaarii fi Amaaraa fi haga tokko walitti muri. afaan Amaaraan beeku Amaarri afaan Afaarin beeku. So kaleessuma Afaar kun afaan biyyaa akka ta'u ajajame arruma lafaa keessa diriiran deebiftee gara xaqlaa gizaatitti Amaarri Afaar simaa baloodhaan mana murtii dhaqee himachuudhaaf deemu. Akkana jechuudha. Uummanni Oromoo beekuu qabu. Xaqlaa gizaatitti nu deebisu afaan Oromoo horii amoolee jala qaban. Gangee nama fiidee haadha qolaa didde. Qirima dura qabanii qolaa duubatti kaatanii qolaan qaban. Afaan Oromoo kana nu garsiisaniit qolaa xaqlaa gizaatii akka gaangee finciltuu sanitti nutti kaa'uu deeman. Oromoon kana beekuudha qaba. Wannummaan afaan xaqlaa gizaatii amma fidame kana justify godhu Oromoon hin gaafanne isan artificial. Federalism nama abiyyifaan gaafataa jiran kun. Artificial wanni hin je'e artificial wanni je'e asin dura illee dubbadhee jira afaan warra Awurooppaa san. Ani Esperanto federalism hin je'en. Esperantoon afaan warra Awurooppaa ka gosa dubbattu hin qabne ka saayintistoonni usaniituma laaboraatoorii waajjira keessatti ol ga'anii jechoota katabanii afaan Faransaayii fi ka Ingiliziin yoo walii galle afaan biyya tanaa afaan biyya sanii jedhamanii afaan koman ta'e tokko uumuu qabna jedhanii artificial language uuman qabbaan qabna. Kasaban kam kuni Esperanto federation nama koni nu uma jiran kun so federation sabdanesa debi Esperanto federalism dukanu artificial federalism iddutti qabsoo jiru qabsoo dharaa fi dhugaa iddu jirtu akkatti nu godhan ayo ulfaan dhugaa toobi duba wanni biraa yeroo ammaa tana keessatti wanni federeeshinii uume keessa federeeshinii ammaa kun uume keessa if bulchuu uumee jira jechuudha. If bulchuun tun beekadha waggaa takka dhandhamte booda beektee akka laaftutti gadi dhiisuu hin dandeessu jechuudha. Nama biraatiin bulummaan already psychology keetti jijjiirama beekadha. Itoophiyaadhaaf xaqlaa gizaatii deebi'uudhaaf namni har'a addunyaarra jiru kun dhumuu qaba. Khabiraa dhufuu qaba haalaan dhandhamee haalaan beeyne. Fakkii haa fudhannu mee amma waggaa Oromoo jenne hedduu beektee namaafuu galuu dhabuu mala. Kaabumaa fudhannummaa wanni isaan propose godhan keessaa
የሰሜን ጠቅላይ ግዛት ያፉደን የሰሜን ጠቅላይ ግዛት ከይሳ አንፈርቱ ጅራ ትግሬዳቱ ጅራ ጎዲና ወሎዳቱ ጅራ ወለየዳቱ ጅራ አገውቱ ጅራ ጀረ ሁንዲ አማራ ምት በከዳ ሽናሻ ወይጦ ኦርገባ ሁንዲ አማራ ምት አመጋ የሮ ቤቴ ጀራ ከነፉቴ የሰሜን ጠቅላይ ግዛት ይጓጎቴ ረኮን ጉዶን ጅቱ ከይሳ ኡመኒ አንፈርኹን ክልሊን አንፈር ወራና ቀባቤ ከል ሆቱ አረቦደ ቤቴ አፋን አቴ ወራ ጠቅላይ ማለ ሰሜን ጠቅላይ ግዛት ይዳ መጋላ ጉዲቲን ተሰን ባርዳሪ namni sambulchus beite Dr. Yilqal Mabaru Baru Marre Jani Khamara Khaisuf kana ummanni anfar khuni awwal arbar rajal qabe polisi anfar liyu hayli anfar fi sha'abin hidate khunu ififu habete akalayoti taqla gizati khalani fudata khunu ififu khabati bidda qabsisun tatu chuya bari bid federation bidda qabsise yachu jeni mokam lola khase conflict ume chajran conflict maka federation katura federation khala digudan bete rakod uftu tura gudda tak hadevnu gara tigray hadevnu policy jira TDF jira TPLF jira ummata tigray gututti wagafudanne tokkon isaanitu namni deebi'ee beete baarjala dalbulu tokko numa dhabama du'eetu dhabama male ballolli ammaan dura godhame kuni lola barga na filadheetiin bulaadha male waa rakkoo guddoo sanii miti beekana lolli ammaan dura beete mandeetiin kiyya dhume filannoodhaanin namachi kaayyadhaatu lola isaa jidduun naqe ta basically lama jirtu ባለያ ሁጋ ቤቴ በከኸሌ ሰሪዴ ቢጃኒን ሃየ ጎዲና ወሎዳ ቴኘ ተባፋል ኦሮሞዳ ዱበቱ አማው ፈልመታ ጅርቲ የቹሽ ሎላ ዳንጭነ ጅር ሜ ዱጋር ቢብሱዳፍ አመጋ ጠቅላ ግዛቲ ተቆፈ ጃሩዳፍ አንፈሪፊ ጎዲና ወሎዳቲ ፊ ቤቴ ትግራይ ሁምነቲ ጅል ቢበቺሱኒ ቀብዲሂ የቹ ጠቅላ ግዛት እኮ አብይንስ ንቀባ ኸብራቱ ሰነቹይ ዱብ መኻበራው ጋፍረን ኹሩ ፊፉ ጉቱበቱ ስገራሲ ፍሉ ወርቲን ካሱ የቹይ ኡመኒ አንፈርኒ ሀያማ ኡመኒ ቤቴ ትግራይኒ ሀያማ ኸልወጭራቲ ትግራይ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያዳ ፌዴሬሽን አማህረቱ እንዳይ ኮንስቲቱሽን አማህረቱ እንዳይ ወሊገልቴን ቱኒ ወሊገልቴ አዱኛዳቲ ታቢይንስ ዲጉ ደንዶሚቲ so akami practical to danda choyama gandabirati miti yesamen izi jaru dafu Africa Union fi igadi fi bete UN daru motumma to wali buqamti diro wonni gari bete jara basara khase jiru khanafu nigalti fi hi choy gafa jolle da bete jolle bombi dan tabatu sakan dage choy ta bombi bete akashanguliti sano do tabatani jolle san dumte bombi siyasa tanan abichu fi branu nagawan tabacha jani fakatu choy odo oromiyan dabalatinu takhaba khaisa uni bani. Thank you. Gafintuni gafi bereda gafate gam very important question lal waan ummanni tokko lubburraa jaalatu waan ummanni kun hin beeynee fi hin jaalanne bakka buusuun ibidda akka harka keessatti godha. Gatii si kafalchiisa. Biyyattii wal waraansa keessaa hin baane hamaa keessa akka seentu godha. Geopolitical tensionii hamaa naannootti daafaan yookaan consequences waan kanaa hedduu hamaadha. Mee eertiruma Haile Sillaasee waan godhu Haile Sillaaseen akka reebaatti jette godina kudha lama qabaachuu turte Itoophiyaan ጠቅላይ ግዛት ያኔ gara bara 1960 baaleen jarjarraa baatee
Mannaa lakke Harargee Taqalaa Gizaat irraa baatee uf dandeessee dhaabbattee 13 ta'anii 62 ammoo Eertiraa namichi fuudhee provinsii godhe godinuma tokko Taqalaa Gizaatii Eertiraa Taqalaa Gizaat godhe akkas 14 ta'an 12 godhee dhaabe gaafa Ingiliz irraa dhiyeessee gaafa gale 12 jaare around 43 jaare waan san lakkoofsa warra Awurooppaa. Amma lafaa ol ka'ee hogga federeeshina kana kaasuu qabsuun sun akkasumatti kaa'ate. Maaliif uummanni suni ifiif bulchiinsa dhabe paarlaamaa lookaalii paarlaamaa qabanii federeeshina Itoophiyaa wajjin qaban malee lookaalii akka amma Oromiyaan amma mirga amma Oromiyaan naannoo Oromoo irratti qabdu kana qabaachaa turan. Ifiif bulchan jara achirraa buusee warra sana ari'ee warra Taqalaa Gizaatii magaalaa Finfinnee irraa fuudhee achi kaa'ee bulchaa uummanni agar gajii waradaa gajii hundi itti erge jechaadha asii shawarraa jechuun magaalaa Finfinnee irraa giddugala bulchiinsa isaatirraa achitti erge jechuudha warra afaan Amaaraa dubbata Taqalaa Gizaat. Dogoggora Haile Sillaaseen gaafa san hojjete ka Eertiraan akka fottoitu godhe. Dogoggora Haile Sillaaseen gaafa san hojjete ka sirni kun akka gartee diigamee federeeshinni kun akka ijaarame godhe. Dogoggora Haile Sillaaseen by design biyya alatti nama ergee afaan Amaaraatiin afaan Itoophiyaa godha jee. Sanirratti qabsaa'ee manni kun bakka tana gahe. Reefu jalqabu hoggan jalqabu namni seenaarraa hin baranne waan kaleessaa dogoggora seenaarraa ammas itti deebi'ee kabiraa waan hin hojjenneef hin qabu. Jennee meeqa seenu dubbii? Waan kaleessa Haile Sillaaseen hojjete hojjechuu jira Dr. Abiy. Gabaabumatti. Federeeshina kana fuudheetiin afaan Amaaraatti akka sisaabni biraa hin jiru afaan Oromoo balleessite jechaadha itti fuutee ብሔርና ቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌዴራሊዝም አንፈልግም ወጋ ጀተ አፋን አመነምኒ በካደዳት ይዱበቱ አፋን አማራቲ አላጡሉ መተፎቴቱ አፋን አማራት ደቢተች ጠቅላይ ግዛቲ ኡንተች አፋን ብራት አኩማ ኢለ ስላሴን ፌዴሬሽን ኤርትራ ብለሴ ጠቅላይ ግዛት ኤርትራ ጠቅላይ ግዛት ዴንጀሪ ነመ ዱፋ ጅሩስ ከን ሞመን ኦሮሞ ከነ ቤኩ ቀባ maaliif hin qabsoofne wanni kun Oromoo qofaa miti saboonni kun hundinuu sababa mirga kennameef kanaaf afaan isaanii akka gaariitti lookaalii autonomous wanni autonomii isaanii exercise godhanii fi bulchan kun hundinuu jalaa futee Taqalaa Gizaatitti yoo deebifte bakka takka qofaa miti biddi kuni kaabaa fi kibbarraa baharraa iddugalarraa bakka maraasitti qabata. Addunyaan tun takaleessaatii miti. Addunyaan tun dorgommii keessa jirti. Dorgommii kana keessatti yoo ufuma gartee self inflicted problemii keessa rakkoo ufuma ofitti uumtee akka duraatanii miti addunyaan daftee guddataa jirti. Daftee of bira deemaa jirti. Kana keessatti competitive world kana keessatti yoo ati navigate gochuu hin dandeenye duubatti hafta. Amma okeenan fagaattee Itoophiyaa bira dabartee deemaa jirti. Kanaaf waraana qofaa miti miidhaansaa. Konfliktiin keessaa ka ammaan booda ka'u ka as duraatiin tokkoo miti. Fagoo of duuba nama deebisaa. Karaa ikoonomiitiin, teknooloojiidhaan, gavanansiin karuma fedheen of duuba nama deebisa lolli. Nagaa dhabuu qofaa miti. Keessattuu yeroo geopolitical tensioniin guuteerraan dhangala'e kana keessatti warri fagoorraa harka dheeraa qaban kufaatii fi badii biyya tanaatiif yeroo halkanii fi guyyaa fagoo fi keessaa harka naqatanii biyyattii tana raafama hamaa keessa galchaa jiran kanatti waan hagana ga'u kana fuudhanii waan abbaan qabne waan namni hin gaafatin is very ideological not just policy dha miti kun ideology
there's no sound policy when one can justify what the Kalan in Jiru. Politics, ideology, kanaf Dr. Abiy gara Haile Selassie dogora Haile Selassie godesan hojjetani ka irra caalu tun Eertiraan ganda tokko kutaa tokko ka federation harkaa fudhatanii sabab sablammoota Itoophiyaa gara waraanaatti galchuu ka danda'u biyyattii nagaa ka dhoorgatu gaafa Afrikaa raafa mahamaa keessa galchuu ka danda'u don't do it ani wanni anjoo gamme example barida khafte federation ni Eertiraa sani bete khasara gurguddo fide choilo lawat saddami fide buqaw fide Ethiopia ni irisebale federation digo san Ethiopia guddifne choy sala federation san dise maybe Eertiraa no buqaw lawu mala choy ilmaatu modelaawte babalate gar federation ado dufani bar biti tuni amadi de khanaga arkaten saw federation khanati choy federation khuni tasgabida fi gudila dina gelle biyati tanafide haye qabti bira so hamma Eertiraa lolte ol Tigraa lolute si choy ilmaatu garagarumma siyasa arra qaban kana ጌታቸውን ጋራኒ ዲበጀነ ያናቸው የጋፈ ቤቴ ጠቅላ ግዛት ይዳጃኒ ባህርዳር ራይስ ሙስተጃኒኒ ጋፈ ፍንፍኔ ራ ቤቴ ግንቦት ሰብ ሚሲሶተ ግንቦት ሰብ አቶለርጋኒ ትግራይ ዳ ሙስተጃኒኒ ፈልሚን ኡመተ ትግራይ ኤርትራ ጋዲነ ተፈካቱ ሂዳቴ ቆጳይ ጅራቸው ወራኒ ጋራ ጋራ ሴሩ ፍንጅሩ ይከ ሬዲ ፊሽ ኩባፉ ፉዳ በርባር ዮዲረቴ አላብሱ የቸው ዮዲረቴ ለብሰን ዋጋ ሲሱ ummanni anfar yero amma tana keessatti hidhatee qophaa'ee jira dhabe jablisummaa isaa haa xiqqaatu haa guddattu kunis falmachuudha qophii gara bahaa haa dhufnu taraa duraatiif ummanni beetee Somaalee Itoophiyaadha taraa duraatiif xiqqisho beetee nuti Itoophiyaanu keessa dhuftee jechuudha ummata qarree gubbaa jiru wanni arra beete Somaalee qaama Itoophiyaa godhee qulqalbii isaanii jijjiiree garanatti isaan hambisee Somaalee irraa isaan hambisee federation kana jechuudha yoo dhiirataan mi hajaani na kililin Somaalee diigamte isan harargeedha hajaani ni jechuudha takka misraaq Itoophiyaadha hajaani yoo dhiirataan bala isa mudattu akila jechuudha bekada odo nuti oromo teenyeetu odo eeni nuti oromo odo teenyeetu federation kun ugaa diigame odo rasaasa tokkolle dhukaasu baanne nu achitu warri aarsaa kafalee federation kana falmatu wacaqa jechuudha guutee jira biyya san keessatti arra wanni beeku qabnu keessa kililin Somaaleedha federation sacrifice godhu dhisi maq federation kanaanu gaazni isaanii tokko qomuun barbaada tubo ila Jabuuti da qotee awwaleeti sodaadhaaf taa'u jiraachuu bollaas qotate akkatti baasee gurguratu wallaalate waay yoon gaaza kana bane balaatu nakkaajee jechuudha biti teenya fragile biti teenya beete akkanaanu beete akkanaanu qarrara jirti jechuudha خلافو موت كليلي سومالي دا ديجي كفلاغري غرودي سيتي غازا قوتيو غرغرچو سوداتي إرتاو جراسن إنجي خراب بنشانغول هاديو أمني بنشانغول أكسيك ألماني أجيفماني أماران أما توجه كنا كيستي رو سنون دخل سومتشيسه بنشانغول ناتي أما أمارا كليلي ناتي غوجامي دا بنشانغول بوكيتي بيته سوداني غلامله never ever أورومو علتو vanguard federation Somali أنفر تجرا في بنشانغول غانا فقط جرو خنا في راموتو ما هندن ديسو ليسي أورومو دون دبلتين أمني سيداما دران waliigalatti loojikni beetee jiru Itoophiyaan akkanaanu bututtee jechuudha dinagdeedhaan amma dhiyootana beetee wanni newspaper biyya kudhatta beetee dinagdeessi collapse taatu keessa Itoophiyaan tokkoffaa taatee jirti jireenya qaalessan Afrikaa keessa tokko taatee jirti so
rakkoon diinagdeedhaatu ifiifuu taayim boombiidha. Barana yeroo bubaate lolaa miti beete abaara kunuun kuchiisaa jechuudha. So rakkoo diinagdeedhaa hamtuu akkanaa kana keessatti. Rakkoo siyaasaadhaa akkana boca labte tana keessatti. Lola hagana ga'u kana keessatti federeeshina fi deebisuuni. Gaadheeroo jarri kun akkam tahee beetee soosaayitiin fakkaattu jechuudha. Dhiiroof jibbamu akkami. Yeroo gariitis beekannoo waggaa nagaas dhabdee siyaasaanis heddummattee badanii biyya balleessuu deemamu akkami jechuudha. Loojikiin isaa isaan waan isaan hin fayyadne waan biyyaas hin fayyadne. Bar yeroo garii waan nullee haamiitu jechuudha. Odoo isaanillee fayyaddee gaarii. Bar wanni ammanii goona jaantuni tagimboo sabaata dhawwatuu fi taabiyyiin dhawwatuusi bar isaan waan fayyaddu jechuudha. Oromoo miidhaaf beetee isaan Oromoo miidhaaf godhan taate nu wajjuu miidhamaniidha. Loonni kun waan maraatuudhaatiidha. Waan tokko fayyadee tokko miidhuu mitiidha. Namni du'een galu sirni diigameen deemu addunyaa tana gubbatarra sirna koominizimiidhaa odoo haga feete haate deebisuu hin dandeessu kutee jira. Sirna fiidaalizimii deebisuu hin dandeessu. Sirna beetee gabraasan deebisuu hin dandeessu jechuudha. Sirni xaqlaa gizaatiidhaa akkuma nama du'e awwaalameeti numan kaane. Kanaafuu sagantaa keenya xumurachuudhaaf adeeroo Naasir Khaliil dhaamsi baay'eedha. Hawaasa keenyaafis mootummaadhaaf hawaasa keenyaafillee waliigalatti dhimma kanarratti ilaalchisee dhimmi kun Itoophiyaan rakkoo diinagdee keessa tarkaa kana qabsiisu. Xaxama siyaasaa akkanaa gubbatti lola beetii already babal'ate kana gubbatti san gubbaadhaan eeltiraan akkasitti walitti gaarrifataa yeroon tun beetee sirna jijjiirraan adeeroo of halaaguun taatu jechuudha. Hedduu galatoomii akka uummanni Oromoo sirriitti hubatu bakki amma jiru tun bakka ulfaataadha. Kana yeroo dheeraa jechaatti ture. Bakki amma jiru tun bakka ulfaataadha. Wayyaa deemuutti hin jiru. Karaa hamaa deemuutti jira. Kan mootummaa kan ammaa haasofne argeenya kana. What's the alternative yoo jennellee rakkoodha argina jechuudha. Hagamma nuti beeknutti faannoon kaayyoon isaanii manifestoo barreeffame hin argine. Kan nuti beeknu Wallagga Bizaamoodha. Wallagga Afran keessaa Oromoon nu yaa'uu qaba. Biyya teenyaa jedha. Masaraan Minilik dhaalma abbaa keenyaati nuuf kennamuu qabdi jedha. Akkana jechuun Oromiyaa barbaadanii jechuudha. Namni Wallagga Afran gaafatu ka Oromootu barbaada jechuudha. Namni masaraan Minilikti yajuu keet fudhachuu barbaada jechuudha. Ta'isaatii miti kan ni qabsaa'u. Allayaansiin ka uumamu namni tokko asin duras dubbachaatiin ture ammallee nan dubbata. Warra deengadda faannoo wajjin waa hojjanna jiru deenjarii kanas Oromoon akka hubatu dubbachuu barbaade. Allayaansi nama wajji ka qabaattu tactical sadarkaa tooftaatti kaayyoo siyaasaa wajji yoo hin qabaanne egeree waliin jaaruuf deemtu yoo hin qabaanne and you have common enemy and you are all subjected to the system of operation. Namni simidus tokko yoo ta'e wanti ammoo ati gaafattu fi kan namni sun gaafatu waan adda addaa yoo ta'e ati biyyatee barbaadda innis waan barbaadu qabaachuu danda'a. Yoo wanni inni barbaadu keetiin waan ati qabsoo ittuuf si jala balleessu yoo hin taane common enemy waan qabduuf wajjin deemtaa ogaa bakka deemni inni siyaada isaati ati siyaada keetitti haftaa jechuudha. Fira keetis ta'uu baatu diina keetii miti namni kun. Nama kana wajji dantaa walirratti walii galtee waan waliin tumsa godhachuu dandeessaa jechuudha. This tactical alliance ka jedhamu.
You are more, if you have common enemy and you're also subjected to the same system of operation, and also you have a common vision for the future, ummata kee jijjiiruu fi biyyattii jijjiirratti illee eega sirna cunqursaa sana achirraa kaaftee waan itti aanee ta'uu qabu irratti illee waliigaltee yoo qabaatte, then you bring that alliance to strategic level. So strategic alliance godhatta jecha wajjin tumsa tarsimoo waliin jaarratta. Nama waan ati duuteef waan qabsaa'onni kaleessaa waraagamaniif mirga kee biyya kee deebi'ee sirraa fudhattee sirna dursii fi abbaa fi akaakoo kee garbuun sirratti deebisuu nama barbaadu. Wajji lafaa kaatee tumsa tolfattee 4 kiiloo isa fideetiin Bita Mangistii fidee saniin booda Oromoo bilisumsa jechuun qoosa. So it's just like, a group of like-minded friends, got together to have fun. No politics. Waan kana Oromoon ka Dr. Abiy faa equally dangerous biraa baatee waan nuti as deemu ta'u Oromoon beekuu qabu. Namni tokko dogoggora qabaachuun nama biraa dogoggorri Dr. Abiy godhaa jiran kaaga ammaa dubbannu kuni dogoggora fakkaataa nama hojjetu justify gochuu hin danda'u. So bakki jirtu ulfaataadha hoggan jiru. Kana hunda yaada keessa galchee. Yoomirrellee caaraa Oromoo yeroo walitti dubbachuu qabu. Usaniituma warra dhama'ee karaan harkaa badee dhaggeeffatanii harka gamaa gamana baanii wal arrabsuu fi harkatuma odoo hin taane serious conversation qabaachuutu nurra jira. We're better than this. Nonsense kana keessa baanee onnee godhannee walitti baanee walitti dubbachuu qaba. Maaliif duune kaleessa maal argannee harkaa qabna maaltu nu hafee garam deemaa jirra. Humnoonni siyaasaa keessatti hirmaataa jiran kun waan isaan godhan maali amma? Dhiifama naa godhaanii wanni amma jarri walitti qabamee faannu wajjin waa goona jiru kunii fi warra biyyi baddantaa Oromoon taane hundinuu waan Habashoonni gaafataa jiran keessummeessa. Moor sanitti dhiyaatarra. Hundinuu isa dhaqee dhimma Oromoo ajantaan Oromoo isa dhaqe. Kanaaf waan keenyatti hasaa deebinuu ja'a kabiraa waan anarra haasa'e fi yeroo biraa dubbadhu sun daa'u waan dhaammachuu barbaadu aan seenaarraan haasa'a wanni nani historical waan hin beeku seenaarraan banaa namni waan an haasa'u mormu miidiyaa shabboo miidiyaa kanarratti dhufee na waliin haasa'u danda'a. I will be available for debate. Media biraat irratti illee abbaan fedhan affeeruu danda'a. Social media irratti illee wanni namichi sun haasa'u for this and this reason fudhatama hin qabu jee na mormuu danda'a. Bakka ani jirretti illee abbaan fedhan. Wannan haasa'u waan dhugaa tokko waan seenaa irratti hundaa'ee kiriitizimii ammoo waan nama fudhatu nama naqee qullee nama fudhatu miidiyaa fedha irratti dhufee namni waliin haasa'uu danda'a. Sirrii miti jee namni yaadu. Kana duraanis dhaammachaan ture shabboo miidiyaa fi miidiyaa biraa irratti illeedha. Waan affeertanii yaada kiyya kan uummata waliin qooddadhu gootaniif seensin galateeffadha. Thank you very much. Ilmaan ayyaa qabxiilee tana hundaa'u akka waajjirraa baratan abdii guddaa qabna. Taaftes guyyaa irra qofaa walitti dachaana. I think tabboodara banamte shanii fiifuu sagantaa of dandeesse feeti. Toopikni jiru I think akkatti goolabamteetu very interesting jechuudha. Abiyyi qeequ jira. Wani qeeyinuuf dalagaa isaati jechuudha. Dalagaa san fakkaattu ammoo abbaan fedhee yoo dalagee biran kunnu jechuudha. Otherwise, it's not fair. Inni dogoggora isaatiin namni biraa muudamuu hin danda'u. Dogoggora isaatiin namni biraa nabiyyii ta'uu hin danda'u. On the merit, nama arra faallaa abiyyii dalagu qofaadhaatu firanuu ta'uu danda'a. Yoo waan inni fakkaatu dalaydee inni gumboo sabaatti bira taa'ee ati yoo faannoo bira teessee was garaagarummaa isaa maali jechuudha. Itti yaada abroonnat firanuu ta'uu dandeessu. Akkuma gumboo sabaattiin.
by the way abronnatin lidatu ayale fi brano gada khale solin turan ideology dalile wadda fageenya qaban tuga jalqabne addamba baafne yoo rabbiin fade guyyaa biraa walid dachaane maaliif abronnati dura dhaabbanna takao abronnatiidhaan qabsoon oromoodhaa galma ga'uu ni dandeessi waanju balidanga inshallah rabbi naasi khali hojii dachaane haasawna taarraha balloodharraa haasawne tanuma faayidaa qabdu godhadha tanuma akka gaarii qayyabadha isanillee kamalitti fufa yoo beeytee yaada qabaatanillee duwwaa jaha takka afur duwwaa lama jaha duwwaa jaha lama afur saddeet yoo nu bilbiltan haala isanii ajjeesinee yoo mormachuu barbaaddanis hono hulaa isanii banaadha yoo yaada kannachuu barbaaddanis we are open yoo barruudhaan nu ergitanillee gara naasir khaliitti dabarsuu isaniif dandeenya ilmaan ayyaa qophii teenya taarraa soormarti haa xumarru keessumaa keenya irra deebinee galatoonfannaa umrii barakaa qabdu sanii haa kennu hogguu namni nuti barbaannu dhabne naasir khaliilii jechuudha moodela keessan namni baradhe jettu namni saba kanaan tajaajila jettu hoggaa siyaamne akka naasir khaliilitti nu hoggaadhu because nuti naasir khaliilii fiduudhaan shabboo miidiyaan saantima tokkoon dabalatu yeroo teenya aarsaa goona malee wanni irraa harkanu takka illee jirtu naasir khaliiliis as dhufee tana dubbateef wanni inni irraa faayidaa buufatu takka illee jirtu faayidaan teenya akka shabboo miidiyaattis ta'u bal naasir khaliiliis dhiiroo namni keenya tanumarraa waa hubate yoo baraaruu danda'e yoo hamtu itti as deemuu dhuftu tanarraa baraaruu danda'e faayidaan teenya guddoon sanuma jechuudha waan sanii alaa ajandaa dho'isallee takka illee taqabnu hin qabnu kanaaf hoggaa khoota saba keessan nu gosa isaniin jennu namoonni beeytee waa beeyna jettan ajandaa khobaa addaa taqabnu sanitti fakkaatin jechuudha khootu waan feete tasi keessatti san dubbadhu nuti akkas jiisiin jenna nu wanni qopheeffannu gaafi deebisaan si bira jirti jechuudha ilmaan ayyaa qophii teenya taarraa sumaratti haa xumurannu haga qophii tana fakkaattu waliin dachaanutti obbo Naasir Khaliilii irra deebinee galatoonfannaa gaa isanillee nu hordofuu keessaniif ulfaadhaa nagaa waaqa keessa nu tura thank you